Maal jettani? Mee tajaajiltoota keenya harkatti qaba walumaa gala Waaqayyo sinaa eebbisu jedhani. Eebbasaa jedhani. Bakka jiru namoonni amma dammaqanii of kennanii tajaajilaa turan Yesuus gooftaadha. Harkaa sochoo. Sagalee guddaan dubbadhaa isaan baadhee dhufe jedha. Rakkina jedha. Dhibee jedha. Qorumsa jedha. Abaarsa jedha. Waan rakkisa jedha. Baadheen galu jedha. Dubbadhu waan dubbatte siifaa baadheen galu jedhi. Har'a jedha. Waaqayyo jedha. Isa waggaa dheeraa na rakkise jedha. Jireenya koorra jedha. Gargar baasa jedha. Nanii kama jedha. Ammas. Waaqayyo na hiika jedha. Bahar waggaa dheeraa jedha. Jireenya koorra nama dha'a jedha. Harki Yesuus na hiika jedha. Dubbadha harki Yesuus na hiika jedha. Guyyaan kun jedha. Guyyaa hiikamuu kooti jedha. Waaqayyo na hiika jedha. Nanii kamaa jedha. Nanii koo jedha. Waggaa dheeraa. Natti taphatteetta. Amma garuu sagaleen jabaan waaqa koo biraa gara koo waan dhufeef nagadhiisuun kee dirqama. Har'aa jedha. Murteeffadheen dhufe. Nafanan galchu. Mana koo kan jeeqte. Bultoo koo kan jeeqte. Hojii koo kan jeeqte. Har'a jedha. Narraa gargar baata jedha. Waaqayyo jedha. Ajana sirratti baaseera jedha. Nagadhiisa jedha. Harka naa ka'u. Weelaan selfa seekeetoree sebee. Harka kaasa guyyaa narra guyyaa adda addaa jiru fina Waaqayyo. Namoonni eegamu fina Waaqayyo guyyaa fina fina argaa jiran. Warra sinta karree sebee nemeessia. Nan arga saliiba namaa ibidda Waaqayyo gaaraan ragadeecha argaa jiran. Harka kaasa. Nan arga ammas dubartii tokko maalan arga hojjettanii. Qoricha bunaan itti kenname arga. Qorichi bunaan itti kenname kun mar'imaan ishii madeessa nyaatee fixeera. Keessi ishii madaa'eera. Madaa mar'imaan ishiitti dhaga'ama. Maal takka ishii madeessa hin beektu. Qorichadha. Waggaa 7 ol keessa taa'e qorichi kun. Qoricha waggaa 7 ol keessa taa'edha. Bunaan itti kennani. Buna jaalatti jedhanii otoo ishii hin argin waan daakamaa wayii bunatti naqanii itti kennani. Erga yeroo sana mar'imaan ishii madaa'e harka kaasase. Lafa ammanni seegaa. Warri keessummeessitan qoricha waggaa 7 oliiti. Wallaaltee lafa dhoftee akka nama machaa jettamnu. Nan arga qoricha waggaa 7 olii. Mar'imaan ishii madaadha. Madooftee jirti. Keessi mar'imaan ishiitti kun madaa'eera. Mar'imaan ishii madaa'eera. Seetanni mar'imaan ishii kana nyaatee ooppereeshiniidhaaf hospitaalaan galcha jedha. Ija walitti qaban harka ol kaasan jedhe. Amma isheen naa hiikamte itti deebina sabra harka ol kaasaa. Harka keessan garaarra godhadhaa ija walitti qabadhaa can jedha dhaabbadhaan. Lafa dhufti eegaa ammas akka malee dhufti eegaa namoonni keessummeessitan. Namoonni nama gargaartan eegaa lafa dhufti shinamma. Namni taa'u akka hin argamne eegaa namoonni keessummeessitan. Namoonni keessummeessitan eegaa. Garaashii keessa ibidda seenuun argasanii baate. 1, 2, 3. Eegate wallaalti itti dukkanaa lafaa dhaamu. Qoricha waggaa 7 ol keessa ishii tureera. Mar'imaan ishii madaa'eera. Hin ajjeefne jedha. Warri ija facaasan namoonni nama gargaaran jiru calcina dhaabbadhaa. Lafa dhufti eegaan qoricha waggaa 7 ol tureera. 1, 2, 3 dhufu. Hin dhufu. Yesuusin waami. Orgufaa jira lammaaniin ishee beekuu lafa dhufti. Orgufaa jira miillishin. Ela dhagna ishii takka ibsaatutti galee amma wallaalti jiru kana lafa dhufti. Eegaa beellama du'aati. Si'aaf torban lama bishii hafa. Qabeen ajjeefa jedha qorichi kun fixeera carraasi lafa dhufu gaafa kun. Eegaa
Come out. Galit Arabi ikun. Nora galit pada. Nora galit pada. Galit pada. Biar kau itu kita sering galit pada. Galit pada. Galit pada. Galit pada galit. Nora, sini kita dua kali Nora. Sinjalan na Nora. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Ne iya tinagang ko butu ajela. Nagang ko butura. Tuma dabala. Nagang ko butura. Amo wala duga bom sa koppa arra duga bom sa tinki tae wa kayo no fide. Kay me nagan sifato. Nagan sifato. Oromi padagesa. Ha? Mama ri padagesa. Ha? Kon me kadda famma furru wa kayo na gegesa na sa. Oromi padagesa. Malah dari gawe jette, yoro toko wanta si gadi si warang jela si. Malah jet. Walda temo wa imade adara wa kayo kasali jadina. Ela adara mi kai la adara gabre sini kala. Adara gor gisi. Adara mara mi kasali jadina. Tanam pastor nama wa kayo sirri laida. Miti tanam miti lanjela. Malah dari gawe jette wanta ture gadi si warang narga. Agak tadi makanan mana ya lah? Malah jette. Ini mana? Ini mana? Betul ni mana jalan rukuba? Kalau zulumnya. Harusnya garu baik harusnya kata nanti terus ada. Malah kalau jette, yero toko wanti sudah nafsi sujud. Cali setu. Amni kekun yero akka ibidasi gubutira. Sila afisa. Humna sidowa. Sidam kisisa. Baik rakatta. Sababa kana garu himbegne. Kesa yu baraka na baik situl baca deh merukum nikun. Harusnya gua tu ni kan kanan jadi wakai. Me aman jadi walaman bani kamani ka Yesusi. Harkata sigara ko ni kamani ka Yesusi. Makawa kayo sa nagchando vini kama. Malut impati nani kama jada. Kotme. Amma sabaletin to ko defte yo singar gara ma furru wa kayo kan sigar garu do bacara. Yesus Kristus ini kama. Dubarti yero fincan nak turakatu narga. Fincan undandus. Kung kanin kamu. Kada tu fincan undandus fincan ke tu bayes kuba. Kada ko ba mit fincan si kubu ko ma otontane. Gada mesa ke kada tu baye gadi siniba. Baye rakata. Yero fincan kun si kubu. Gara fincani da kufu insigita. Denda bikota ke basi tasingkara. Senta si kata resebehene mesiano. Dada mereka ke masih kau tu singkaran. Ama carangkan gitu. Otor rajin kan aja jirani. Otor rajin lelaba jirani. Afur riwa kayu kan kena timan. Dada fikot. Wela zilta sikata resebehene mesia. Amin amin. Amin. Lewat riar ke wakayu lefakan jira cum sulit bekam. Marka kana galet fuda wakayu. Master boletti. Hah? Nakuba gizenan bakka fincangki ya nakuba fincangki yang bifagi darat Esi asipol lagi berbakar ke luar bangki untuk matiba makan nama damu yang kedua ro kan sekali mulai untuk konsumen itu semua mereka kasa harta wa kayu yana hikura yana Pokoknya tiada ikam. Agak aja tak. Isa rumati, lagi fadat. Setan ni sabab kanan operasi ni sebut cunap. Silawan tiga di sini bukunum. Silakan sunap setan ni karura masih. Wakai baru kita gale rampai tinan jalan. Namni amal wiyya amin aja bersama. Kan kayu ni wakai kita gale rampai saja. Nama toko sampana arifat dekan si kadat tu. Nama ini balbala ati batur rete ini nam ergite sanar rakate nasu budanate mekai kotatis relasi kata siano ho relevene mesia relasi kata resevene mesia sanar kini deda bikot pakai segar garuban pada atas deda bikot
Dafi yeroo sana kaasee foon kee kun nagaan qabu hin dhibamta yeroo sana kaasee dhiiga argite balbala kee irratti namni daddafi kottu gara Waaqayyo dafi. Daddafi yeroo qabu fida akka keenya. Yoo isheen abraame qaba kaasatti. Mina silkata sianoho kama saritti hiitachiisa ishee. Maal argitani? Dhiiga moo akka dhiigaa? Dhiigadha. Nama argite? Sammuna darbe keessa. Yeroo sana kaasee garuu faara hin qabdu. Yeroo dhiiga kana faca'ee argite kaasee faara hin qabdu. Kana namni beeku jira? Ijoollee kee qofa. Waldaa kana keessa namni itti himte jira? Paastariin kun mana kee dhufee beeka? Hin beeku miti? Waaqayyotu si waamta. Waaqayyo sinii kanan jedha. Erga keessa ol kaasaa. Hinduuti jedhanii xalayaa sana irratti barreessan ergamoonni seexana har'a garuu Waaqayyo samii kanarra xalayaa isaanii kaasaa. Haala meeriin itti dhagaaman jiru. Xalayaan isaanii kan ta'e humna dhiiga walitti harka qabi kana kotti. Nan arga. Nama 2011 kaasee seexanni 2011 hinduuti jedha hin darbite. 2012 hinduuti jedha hin darbite. 2013 hin darbite. 2014 hin darbite. Baranas 2015 humna godhannee dhumna jedhu baranas harkaa baatee turanii harka kaasaanii gara goota sochoota harka keessa. Nan arga waggaa afurii seexanii du'a namarratti eegaa jiru. Waaqayyo namni desin argatu hin jechaa jira. Maloo iyyaatti nan argatu jedha. Asibitaafee gara kottisaa. Amma faara qabdatu. Mee gargaara duuba goraa namoonni tokko lama sadii. Gargaara. Tikami maalkiin argisiisa. Tikami. Ulfaadha waan taateef sirriitti qabaa. Tikami maalkii tokko lama sadii. Harka asitti qaba sabni immoo. Jadi. Garanti baati gargaara harkatti qaba ayi kan sirrii. Yes, qaba ni achiisas. Qaba. Ada garaashii simmiitu ishee simmiitu sittani mamna dhiiga walitti. Jadi sagalee guddaan argisiisa. Sagalee guddaadha. Akka keessa nas qabame karoorri diinaa sirratti bahe jedhaani. Maqaa Yesuusii ammaa kaasee diigameera jedha. Qaba sadii. Sagalee guddaa si'a torba argamsiisi bahe. Tokko sagalee guddaa. Lama. Sadii. Afur sagalee guddaa. Shan sagalee guddaa. Isa dhuma. Dhiiga Yesuusii gadi jedhi obboleetti. Irraa hiikaa bilisa. Socho'e mee amma socho'e kaa gidduu gadi jedhi ol jedhi. Kottu gara kottatti. Asi kaayyee ko asi. Faaraan qabdatu. Meeshaa keessa walitti qabadhaa. Uwweellaa siiftaasii katarreessee betenemeshi. Baay'irraa afurri mura. Maqaa Yesuusiin si adda jira. Argeessi sagalee guddaadha. Yaay! Obboleetti fayyite. Gadi jedhi hojjedhi mee socho'e yaay. Yeroo qofaachis qaba hafuura moraa kana naateetti gaafsana kanarraa kaasee qabate inni kunis harkatti qabaa hiikamtu. Yaay keessa! Horii tolchaa. Yaay! Humna qabu kanarra rukutameera amma keessa. Yaay! Caraan sagalee guddaa si ajaa. Caraan harkatti qabaa caraan sagalee guddaa si ajaa. Caraani! Caraan! Caraani keessa! Senti nama labitti. Tidak agak kuat. Senti nama labitti. Udah nih gue lihat senti nama labitti. Caraan keessa sagalee guddaa si ajaa.
jalan 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 ini jadi jalan ya rumahnya jalan aku orang ingat tekan itu orang balik jalan jalan guys jalan arahnya oje iya sih nggak bisa dapat unat nanti tinggal kita udah siap turun jalan di masa kali bukan jalan ini jadi jalan ini baik guys siap turun ini baik pandemi kesa umna iga oli chati errahi kabili sagala abdu samani negala tifana sani kwa kor dulu sani kwa kor umna iga oli chati gala tifana sani ali gala masucha gala lalande jera masala nasada baka nasada wali nugala tifana nasada ini cakap sendiri.
Fata sana jirat. Warri kan ijoollee Waaqayyo garuu akka waan nama gaaddidduu yookiis dukkana keessa jiraatutu jiraatu. Waaqayyo garuu biyyichaaf, mandarichaaf, waldichaaf, mana kanaaf ifa baasa. Amen, Jesus. Askotum mai. Amen. Arra Waaqni Abrahaam. Harra Waaqni Isiyaaq. Amen. Obdii kee godhe. Amen. Gibbii kee godhe. Amen. Harka dhala keetii godhe. Amen. Harka jireenya keetii godhe. Amen. Mana kee godhe, boorsaa kee godhe. Amen. Waaqni Abrahaam. Amen. Waaqni Isiyaaq. Amen. Waaqni Yaaqoob. Amen. Jiidhaan sii qabeera. Amen. Jiidheera manni kee. Jiidheera gorontoon kee. Jiidheera jireenyi kee. Harraa kaaseeti. Dhala keefis. Abbo abeet abeet abeet. Mana keefis. Lammaffaa sirratti hin hojjetu. Dhala keerratti sin hojjetu. Waaqayyo Waaqni Abrahaam mana keetti qabeera. Ilaa ammas natti dhufa. Abbaa warraa kee haa ta'u, abbaa kee haa ta'u, dhukkuba kintaarotii qaba. Dhukkuba kintaarotii qaba. Battalatti kan inni dhiiga. Jaraas muka abbaa. Lafa teessoo. Mukaa tolfuu qabeessa. Kintaarotii jechuun waan cimaa miti. Waan cimaa miti. Bira darbu. Bira darbu. Bira darbu. Sodaatti. Sodaataa kan sodaatu. Gooftaan natti hime. Malee paasterii natti hime, malee waldaan kun natti hime. Kintaarotiidha. Kintaarotii. Battalatti biqilu qaba beektaa. Battalatti biqilu qaba. Battala keessatti biqilee keessatti mul'atu qaba. Gaafa itti dhufu hin dhiigsa, hin jedha baay'ee. Bira darbu. Iddoo nama kanaan jaallanne. Ishii abbaa warraa keessa dhiisuu, abbaa keessa dhiisuu nama akkasirratti nu kan beektu. Nama akkasirratti kan beektu. Namni jira garuu akka inni sodaata jiru gooftaan natti maaraamu. Sitee kan jatu gadhiisuun maaraamu. Ulfina koo miti. Ulfina koo fitaatutti dhufe amma. Kintaarotiidha. Keessatti biqilaa hin ba'a hin dhiiba hin jeeqa.
Duratat, namni dhibee kan namarratti buutu. Ishee abba. Saba koo mataa jabaatinaa gaafa waaqayyo dubbatu lafatti aktivitaa. Maal keeti? Akkam si ta'a? Nadhaaf. Maal jedhama? Ta'u ishee. Dandeenye nujilee inafee kintaaroti dhagaraa keessatti biqilee siiqaaraatti abbaa isheeti fayyina fuutee galtaa hunduu yeroo malee. Akka ke balisi asi maruman ke rangka aci gue ergaman gue kita ke maruman apa gitu. Amin. Anasi maruman ke haftan ke ergaman ke maruman apa gitu. Radika tu Ramadan bagayas. Amin. Suka si maruman. Barabaran menatukan Yesus. Jeritan kana berfat kalau ketemu. Betul, abah kita ni sedati ni jadi firi. Kira sedang kana asterin pa ya bori akhiratan itu karena tak sedang tambalan ya bori jerawat. Aku berarti ada tuan. Hindi mafatah dia jerat. Hindu ya Romani apa ke? Amin. Me anindu jerayat. Anindu. Bila bala alindu sila. Kamu amma gara pasteri itu sudah besar sangat tajam. Biar kakek wanita Musa gofta ganap kita. Biar kau nak kau namni gofta ganap kita sudah dah sedih kakek reba wakaya ganap kita. Yon kasa kakek sel, yon kasa sel, coco sar kakek sel kan. Amma yudala tergerin tinne wakaya walau kebusa ganap kita. Haleluya. Saya ganap fada dabala ganap fada. Ini sesuatu wakaya kan. Kerja kandanda ganap fada kandanda, itu kandanda sedih. Itu wakaya, sedih. Haleluya. Haleluya. Biar kakek non kasa. Wagga baay'ee seexanni si gochiseera. Hasdufnaan garuu galata fuutee galtaa menjel. Nagama meninke eela dhaggeeffadha. Manatti galtee halkanii guyyaa ilmaan cabsita asii garuu galata fuutee galta. Hin dhageenye ameeni kee galata fuutee galtan jechaadha. Galata fuutee galtan jechaa jiraanii. Meeraaji Pheexroos harkatti qaba waaqayyo sinaa eebbisu jedhaanii. Ittuma dabala waaqayyo sinaa eebbisu jedhaanii. Harka ol kaasaa. Ani waan tokko argeera dhugaadha. Raajiin irra deddeebi'ee dubbachaa kan ture namoota baay'ee maallaan jedha furri waaqayyo manni keessa yeroo hundumaa ilmaan cabsuu kan ta'e amma garuu xuwwaan galata mana keessan gala. Harka ol kaasi qooda gadda
dhufte waaqayyo amma garuu yeroo galataa sii godha. Harka laakoo yeroo galataa sii godha waaqayyo. Yeroo galataa sii taasisa waaqayyo. Nan dubbadha barri kun bara galataa sii ta'a ameen jedhu sirriitti. Orala sii taasise kiterre sebe emeshia. Orala elensehen darolovosia nuhos akon kasa. Afurri waaqayyo akkas naan jedha. Afama jedha waaqayyo. Akon kasa mee akon kasa. Harkon kasa giddi qabina waan an dhaga'u sitti noo duraan. Wela zinta sikata resebe emeshia nuhos. Dalla sabara harkon kasa harkon kasa harkon kasa harkon kasa. Nan arga waaqayyo natti ma fira keessa gadda gara kee kan jedhan. Hollaadha gadda gara kee kan jedhan mana barumsaatti gadda kan dhageessu manatti gadda kan dhageessu baatee galtee gadda kan dhageessu waaqayyo akkas naan jedha galmeen garagalcha naan jedha. Nan arga waaqayyo galmeen garagalcha naan jechaa jira. Waaqayyo galmeen garagalcha naan jechaa jira. Harkoodhaa ija walitti qabadhaa harkoon kaasaa. Waa tokkoon sinitti maa dhugaa boomsa irra sin dhageessan waan bara keessanitti dhageessan hin beeknedha. Hin dhageessu dhugaa boomsa bahu anaanuu sammuu kootiin oledha wanti isaan natti himani. Harka ol kaase har'a garuu waaqayyo akkas naan jedha. Mana ishiitti gadda kan facaasan xalayaa gaddaan irraa tamsaasa naan jedha. Harka ol kaasaa weella zelkaasaa katarree zebehenemeeshaa. Jira ulfina waaqaan argaa jira mubaayee kana keessatti. Irrala zinta siano hose. Harkol kasa anjir harkol kasa. Namoonni keessummeessitan na ilaalame kaya dhaabbatu namni hundumtu. Wila sila seketerre sebehene siano hose. Wila zinta siano hose. Wekamarrala zinta siano hose. Irrala zila sebehene siano hose. Harkol kasa. Aljera sagalee namni keessummeessu naa ilaalu nan arga waaqayyo akkas naan jedha. Dubartii tokko yeroo hundumaa manni ishii galgala jireenyi ishii galgala akka ishiin gammachuun argine goona jedhu hafuura tolchaan arga gaafate. Tasuma ishiin akka hin gammanne goona jedhu akka sagalee caljedha nan arga hafuurri waaqa jira kanatti manni ishii galgala yeroo hundumaa hin boodsi garaan ishii gubatee dhumeera hin gadditi seexanatu gadda facaasan gajjirti cabaatee lafa dheetti qaba. Kaba gargaraati nana sinta seketerre zebehenemesia lama dhufi harka ol kaasa seete harka irra kan sodaata harka ol kaasa seete harka ol kaasa seete namoonni lama mana qabu yeroo hundumaa mana isaanii jibbu hin booru hin hirmaancaarsu nagaa arganii beekan lamaan isaanii calaananii lafa dheewwannameen argaa. Ollaadhuma argintirra tolchatamee nagaa dheewwuu jira nama lama mana qabu bifti isaanii magaala nama lama isaan torbee jiru lafa dhaa harka ol kaasa caljedhaan ija keessa walitti qabayaa harka ol kaasa. Wela zefasika wila wakasiyaanoho lafa dhaa namni caljedhaa akka keessa ol kaasa. Sochii harka keessa lamaan isaanii calaananii lafa dheewu. Ijoollee isaanii hin jibbu, mana hin jibbu, nama hin jibbu, irratti hojjetame namni isaanii akka nagaa hin taane amma inni tokko dadhaboora lafa dhaa tokko lama sadii. Eela bakka waaqayyo irratti bu'u nan arga amma ergamaa waaqayyo bilbannaa irratti darbatu nan arga amma hin dhaabbatu inni kun. Ijoolletti qabadha harka ol kaasaa. Tokko lama sadii. Nama dhaabbaa jiru lamma lapheen ishii rukutee jira ishii tokko. Lapheen ishii dha'aa jira. Nagaa dhoowwanii maraachine manee baafna jedhu. Akka ishiin nagaan arganne goona jedhu. Amma leebiddatti boo argeera lama dhaa amma qabaa. Caraan yaliin. Caraan irratti. Come out. In the name of Jesus. Come out. Kanami kaburonni lama nafu namoota mana qabanidha harka ol kaasasin hin dhaamu daa'ilaban humna dhiiga olichaan daan qiibsa lafatti dhaati harka ol kaasaa inni naqabe nagadhiisa jedha tokko lama sadii
afur shan shafa harka ulkaasaati ija keessa walitti qabadha ilaala amma ishii tokko haadha ishii tokko amma laphee ishee rukuchuutti ka'eera kan nama dhibu keessa akka nama laphee rukuchatu ta'aa jira amma laphee ishii baay'ee rukufaa jira heela sodaa guddaatti lama dha'ee jira amma ishii mana ishii balbala irratti tolchanii tonkolaadha hurgufuutti ka'eera amma biyya irra bu'eela heela ilaala amma lafadhaa callisatu lafadhaa amma horri kun hinnaa rukutamu nan argamee ergamee waaqayyo ibidda irratti lafanneera daa'ilaman namoonni nama gargaartan daddafa uffatatti wal gargaara dabaatu kot maal ijoo gargaara qaba kan waaqayyo nama gargaara namni lama kana asbutaa kaasaa kana oddoo kana jidduu kana dhaabaa weekatarraza